Ayyaanni Cuuphaa ayyaana amajjii 11 waggaan kabajamu ayyaana Itoophiyaan galmee UNESCO irratti galmeessifte keessaa isa tokkodha. MN Plus waliin addatti turtii kan taasisan abbootiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Malaaka Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seefuu Galataa fi soortuu amantaa Abbaa Gabra Maariyaam Gabrabadiin ayyaanni Cuuphaa ayyaana ilmi namaa gabrummaa fi dukkana jalaa itti bahee fi aangoo mucummaa Waaqayyoo kan itti argatedha jechuun barsiifata amantichaa wal qabsiisanii ibsu. Ilma namaa rakkoo keessaa hambaase dukkanarraa ifatti kan baase gabrummaarraa ilma hin taane itti taane waan ta'eef ayyaanni kun ayyaana jaalalaa ayyaana jaalala isa dhumaati waan ta'eef ayyaana Cuuphaa kana kabajnu akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanos dhaqesan taabotoonni adda addaa bakka adda addaati bahaniit lagatti bu'anii bishaan kuusame yookiin bishaan lagarratti gadi dhangala'u irratti ximqata jennee cuuphaa dheenneet uummanni hundi achitti guyyaa lamaan guyyaa sadii achitti cuuphamne jechuudha. Gooftaan keenya cuuphamuu isaatiin abbaan keenya Addaam umrii 30ffaa keessa oduma jiru gatii waaqarraa argate sun isarra mulqa'ee badee yookiin immoo waaqni irra kaasee jechuudha. Garbummaatti deeme jechuudha. Waaqarraa adda bahee jechuudha. Isa saniin gara eenyutti deebisee jechuudha. Waaqayyoon achi cuuphamuu isaatiin gara ijoollee isaatti deebisee jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos cuuphaa irratti jaalala ilma namaaf qabu kan agarsiise waan ta'eef ilmi namaas kanarraa jaalala tokkummaaf kabaja barachuu qaba jechuun dhaaman. Ayyaanni kunis ayyaana waloo akka ta'e himaniiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala isa dhumaa jaalatee nutti agarsiise laga Yordaanositti. Nu immoo kanarraa maal barachuun nurra jira? Ilma namaa ta'e hundumaa amantaadhaan kasi fakkaatu bichaa miti kan amantaadhaan si fakkaanne hundumaa kabaja kennu ulfina kennu waliin jiraachuu waliin dhuguu waliin nyaatu waliin faarfatu waliin biyya misoomuu biyya guddisuu hoo kana ta'e Waaqayyos nutti dhiyaata. Amantaadhaan warra gargarittis ba'anii garuu dhufanii ayyaana kanarratti ni hirmaatu. Maaliif ayyaanni Cuuphaan kun ayyaana walooti. Kan biyya qofa miti kan addunyaati UNESCO irrattis galmaa'eera jechuudha. Kanaafuu kan koo qofadha jedheetaan ofitti harkifachuu danda'u jechuudha. Kan hundaati. Kanaafuu haala kanaan namni kamiyyuu bifa beekuutiin qooqa beekuutiin galata yookiin immoo faaruu dhiyeessuu danda'a jechuudha. Sirnoota darban keessa Finfinneetti ayyaana Cuuphaa kabajuuf rakkoon dhiphina karaaf qulqullinaan wal qabatu bal'aa turuu kan yaadatan abbootiin amantaa kunneen amma garuu misooma koriidarii hojjetameen rakkoolee sunneen seenaa ta'aniiru jedhan. Kanas nama miti laftuu ragaa bahaa jedhu. Egan ayyaana kana magaalaa Finfinnee kana keessatti egan kabajuu jalqabe gara waggaa 25 ta'an jira. Waan baay'een ilaale. Karaan dhiphaadha. Namni ittiin deemu hin jiru. Duraan maal goona? Dargaggoon amma walitti kanaan dura taabonni mazmuuriidhaan waa'ee adda addaatiin kabajan sun maalitti yeroo fixanii ispaaltii dhiquudhaan maaliif hin xiraakaa karaa irratti fincaa'anii karaa irratti qoshashaa adda addaa jira. Akkamitti deemta taabonni achimti akkamitti deema? Amma hoo qulqulluudha bakka amma dhiquu hin barbaachisu. Minxaafii adda addaa godhuus hin barbaachisu. Dikoorii biraayyuu hin barbaachisu bara. Innumtu maalidhaan bareedee miidhageetiin hojjetame jechuudha koriidarii. Kanaafuu jijjiiramni amma jiru laftuu maal jechaa jira afaan baafatee dubbachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf dirree masqalaa gaafa ayyaana masqalaa achirratti gaafa kabajamu akkamitti miidhaga akkamitti bareeda. Mootummaa jijjiiramicha fideef galanni ni mala kan jedhan abbootiin amantaa kunneen ilaalchi ilma namaas dhugaarratti hundaa'uun misooma biyyaarratti mootummaa cinaa hiriiruun barbaachisaa ta'uu kaasu. Warri kana fide immoo akka amantaa maqaa amantaa Ortodoksiitiin galata guddaan galchaaf. Maalidhaafi namni nama hojjete thank you jechuu barachuun nurra jira. Hanafe itti agarsiisu kun hafe jennee han hojjetan immoo kana hojjettanii nu jiraadhaa. Nu jiraadhaa. Ilaalchi namaa garuu maal ta'uu qaba? Dhugaarratti hundaa'uu qaba. Ilaalchi namaa anumarra qabee jechuudha. Anumarra qabee waan mootummaan hojjete kana dhoksuun nurra hin jiraatu. Dhugaa bahuun nurra jiraata. Kan hanqate immoo yoo jiraate immoo dubbachuudha. Inni kun hanqateera jedhee gaafadha. Mirga qabna akka biyya kana keessa qabna. Biyyattii takka malee hin qabnu nuti. Kanaafuu mootummaa keenya wajjiniin wal mari'annee yoo wal hin deemne kana caalaa biyyi maal ta'a hin guddata jechuudha. Ayyaanicha wayita kabajnus bifa nagaa fi tasgabbii qabuun daa'immanii fi maanguddootaaf eeggannoo taasisuun akka barbaachisus dhaamaniiru.